caaltuun akkasuma ammallee eenyu dabalatee firaa dabalatee caaltuu dabalatee namni tokkichi jireenya nama hedduu balleessaa jira. Eenyu noo jettan Simraan jechuudha. Simraan sababa uf garaa ishee tafeef namoota hedduu wallabaa jirti. Maatii isiitii wallabaa jirti. Obboleettii isheetiin hangafaa wallabaa jirti. Akkasuma gosaa wallabaa jirti. Firaa wallabaa jirti jechuudha. Iddoo ulfaataa. Kanaaf kana maaltu fide? Eenyu rakkoo fide? Eenyutu rakkoo uuma? Nuhi dubartii mataa keenya. Nuhi nama jaallanne jennee nama nuun taane duuka deemu. Nama dhiira isin jaallanne duuka deemu. Dhiira abbaa manaa qabu duuka deemu. Jaartii qabu duuka deemu baay'ee ulfaataadha. Maatiin illee wanna kana gonkumantti irra jibbanii. Caaltuun immoo isin himne caaltuun immoo Muktaar ni jaallatti. Ni jaallatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii hojjetu qayyabamtu taqiyya. Nambada nan dhufa YouTube kanaan walirra babbadaa jirra. Maaliif badee munaa jechuun keessanii yeroo hunda hin gaafataayyoo. Kanaafiyyuu viidiyoo nama walitti deebineen waa'ee Simraanii fi caaltuu Muktaar ilaallatee eenyu balleessaa kan qabu. Namni irra guddaan balleessaa qabu eenyu ni jettanii wanna hannaan deemanirra wanna zaahira deema bayyaa mitiire gurbaa fuudhee waggaa tokko irratti ni isheen deemte. Balleessaa nu qabu Muktaartu qaba. Simraantu qaba. Simraan akkuma dura rakkoo bakka yeroo san hin jirre mitiire ana malee humuun jiru maal jechaa turte. Simraan firallee arrabsaa turte. Tokko ilma namaa kun wanni isinirraa eegamuu qabu akhlaaqa qabaachuudha. Akhlaaqa jechuun yookaan beeynis ta'e yookaan beeytanis ta'e adaba godhachuu, adaba horachuu, nama kabaju. Isii gate. Muktaar isii kabajaan jiru, isii jaalataan jiru ni beeytan Simraan taadha jechuudha. Isiin akkamitti obboleettii isii hangafaa arrabsiti. Obboleettii isii ni arrabsiti. Ni tuffatti. Obboleettiin hangafaa jechuun sanuu dubartii kabaja qabdu, dubartii akhlaaqa qabdu, dubartii hiqaaba qabdu, dubartii diinii rabbii qabdu fakkaatti. Obboleettiin isii sun akka ishee deemte jechuudha. Ati nama diinii rabbii beeku miti jetteeni bara. Subhaanallah. Jechuun namni Qur'aana qaraatti namni kilma makana jawaabu makana hoo hin tolle. Intalli sun jechuun Simraan jechuun baay'ee ulfaattiidha. Afaan dheeratti arraba dheeratti. Caaltuun hunduun isii jalatti barattee afaan duraan hin haasofti. Meelaa lama caaltuun gisee duraa tokko baay'ee arrabsaa turte gurbaa kana. Jibbi jaaladhu dhiira kabachi jechuun ati amma fakkeenyaaf inni sun siin taane miti. Namni sun siin taane miti. Akkaataa itti arrabsamuu qaba. Akkaataa itti dubbatamuu qaba. Kabaja qabaachuu qaba. Ilmoo irraa argate caaltuun yeroo duraa baay'ee arrabsaa turte. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu as gabaabsee Simraan ammallee ani badee jireenyi caaltuu Muktaar hin taamu jiruu gaariin jiraatu. Warri immoo ilma kana ofirraa baasi yookiin immoo dhale. Walla waan tokko isin himuu ijoollee obboleeyyan kiyya. Nutu balleessaa qaba. Nutu badii qaba. Nutu waan hunda qaba. Balleessan kenna. Balleessan kenna maan inni ofii kenna nama san jaallannaa mitiire otoo inni nun jaallatini yeroo laallee hizee laallee gaafa kaan immoo dhoysaadhaan ni kaa godhannee dhoyfannee wanti hamma feete inshallah waggaa 100 dhoysite wanti dhokatu hin jiru ni dhufama ni dubbatama ni mul'atama ilma wanna feete goote ilma wayye